Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp maaliif pireezidaantii Venezuelaa Niikoolaas Maduroo to'annoo isaanii jala oolchan? Tiraampii fi Niikoolaas Maduroo walitti dhaadachuu kan jalqaban bubbulaniiru. Haa ta'u malee Maduroon haga kana Tiraamp humna waraanaa bobbaasee to'annoo isaa jala na oolchata jedhee waan tilmaameen fakkaatu. Kanaafis yeroo adda addaatti deddeebi'ee yeroo dubbatu ani bilbilli koo haakii ta'uu hin danda'u yookaan atamuu hin danda'u bilbila ajaa'ibaa kana Hawaayii kan naatiif kenne pireezidaantii Chaayinaa Shii Jinpingii kanaafiyyuu kootuutii ilaalii odeeffannoo waa'ee koo argachuu hin dandeessu jechuun akka qoosaatti torbanoota darbes dubbataa ture. Waggaa haaraa irrattis uummata biyya isaaf ergaa yeroo dabarsaa turetti sirba tokkootiin shubbisaa ture. Innis nagaa nuyi waraanan barbaadnu jechaa ture. Haa ta'u malee Doonaald Tiraamp biraatiin hafne. Dhimmi isaaniis akkas ture. Tiraamp ati mootummaa abbaa irreeti jechuun isa himata. Tiraamp Niikoolaas Maduroo dursaa garee kanneen qoricha sammuu hadoochuu daldalaniiti jechuunis irra deddeebiin himatee jira. Kanaafis akka seera Ameerikaatti inni shororkeessaadha jechuun isa barbaadaa ture. Walitti bu'insi gaggeessitoota lamaanii kan bubbule ta'us muddamni isaanii dhiyeenya kana haalaan dabaleera. Kunis yeroo dooniin Venezuelaa boba'aa baarmeela miiliyoona hedduun tilmaamamu feetee imalaa turtetti humni qilleensa Ameerikaa rukutuun dhaabsisaa yeroo turee fi to'annoo isaa jala oolchaa ture akka malee hammaachaa ture. Dooniiwwan Venezuelaa humna waraana Ameerikaan galaana Kaaribiyaan keessatti hafanis baay'eedha. Niikoolaas Maduroo to'annoo isaanii jala oolchuudhaatiif qorannoo hedduu taasisaa turaniiru. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp akkuma dhaadate taasise. Niikoolaas Maduroo eessa akka inni jiraatu, kutaa akkamii keessa akka inni bulu, nyaata akkamii akka inni jaallatu, yeroo akkamii akka inni bahee galu hundumaa qoratanii fixaniiru. Kutaan yookaan manni jireenyaa isaallee maal akka fakkaatu erga adda baasanii booda humni waraanaa Ameerikaa opereeshinii kanaatiif qophaa'aa ture manicha fakkeessanii bakkeetti yookaan Ameerikaa keessatti hojjechuun shaakala irratti hojjetaa turan. Akkamiin cabsanii akka seenan, kutaa isaa keessa akkamiin akka ol seenan, pireezidaantichi akkamiin to'annoo isaanii jala akka oolchan dursanii qophii xumuruu isaanii Doonaald Tiraamp ibsanii jiru. Biyya lafaarratti humni waraanaa opereeshinii akka kanaa gaggeessuu danda'u tokkoyyuu hin jiru jedhanii Tiraamp dubbataniiru. Kunis guyyoota afuriif haala qilleensa mijataa erga eegaa turanii sanbata darbe ture. Halkan osoon eegamiin kan isaan to'annoo isaanii jala oolchuu danda'an. Venezuelaa magaalaa Kaaraakaas keessa halkan naannoo sa'a 7 yeroo ta'u ibsaan guutummaa guutuutti dhabamsiifame. Tiraamp kana ogummaa qabnuutiin balleessine jechuun dubbatee jira. Irra keessa samii magaalaa Kaaraakaas irra immoo xiyyaaronni waraanaa hedduun akkuma allaattiitti irra marsaa turan. Xiyyaarota waraanaa 150 ta'an Ameerikaan gara sanatti bobbaastee jirti. Humna galaanarraa, humna lafoo, humni waraanaa jedhame kamiyyuu yuunitiiwwan adda addaa irraatii akka qophaa'anii jiran Tiraamp ibsaniiru. Taateen mudata hundumaaf humni deebii kennu tokko isaaf qophaa'ee ture. Humni waraana Ameerikaa akka magaalaa Kaaraakaas bakka Niikoolaas Maduroo jira jedhamee adda ba'e sana yommuu dhaqqabe irra keessaan haleellaa raawwate. Yoo xiqqaate dhoo'insi gurguddaan 7 magaalicha keessatti dhaga'amee ture. Yeroo sana waan akka abiddaa guddaan magaala sana keessaatii boba'aa ture. Niikoolaas Maduroo eegumsa jabaa qaba ture. Inumaayyuu waraana biyya isaatiin qofa osoo hin taane loltoota Kuubaan dabalata eegamaa ture. Yeroo Ameerikaan opereeshinii kana gaggeessitu loltoonni Kuubaa gara 32 ol ta'an ajjeefamaniiru. Kanaaf Kuubaanis guyyaa gaddaa 2 labsitee jirti. Irra caalaan humna eegumsa Niikoolaas Maduroo barbadaa'uu isaanii immoo ministeerri ittisaa biyyattii ergasii ibsaniiru. Egaa humnoota amma kana bobbaasuun Ameerikaan Niikoolaas Maduroo fi haadha warraasaa Siiliyaa Filoores to'annoo isaanii jala oolchaniiru. Kunis kutaa ciisicha isaaniitti itti seenuun harkisanii baasanii heelikoopteraan gara doonii waraana Ameerikaa Kaaribiyaan keessa iddoo dhokataa qophaa'e tokko geessan. Sana booddee gara Guantaanamootti fudhatan. Kunis Kuubaa keessa jechuudha. Achi immoo heelikooptera biraatiin gara magaalaa Niiwuyoork Manhattan geessanii mana hidhaa Brooklyn keessatti isa hidhani. Haa ta'u malee Doonaald Tiraamp maaliif Niikoolaas Maduroo to'annoo isaanii jala oolchuu barbaadan? Pireezidaantichi mootummaa abbaa irree waan ta'eef mootummicha jijjiiruuf moo boba'aa biyyatti barbaaduuf kan jedhu gaaffii guddaa ka'aa turedha. Niikoolaas Maduroo filannoo yeroo darbe bara 2023 keessa biyyattiitti gaggeeffame irratti hin mo'anne jedhamaa ture. Biyyoonni Awurooppaa kan akka Ingilaand, Faransaayii fi Jarman fa'aa beekamtii hin kenninee fi Ispeeniif Xaaliyaan illee dabalatee jechuudha. Yeroo Niikoolaas Maduroo filannoo kana nan mo'adhe jedhe mo'ateera kan jedhame paartii mormituuti. Hoogganaan paartii mormituu tokko Gonzaales jedhamu gara Ispeenitti baqateera. Yeroo darbe badhaasa Noobilii nagaa kan mo'attes akkasuma dhokattee akka jirtu ibsamaa ture.
Sababii guddaan inni jalqabaa Nikoolas Maduroo qoricha sammuu nama hadoochu gara Ameerikaatti daldalsiisaa isa jedhudha. Haa ta'u malee dubbii ijoon isa mitii jedhu xiinxaltoonni siyaasaa addunyaa beekamoon ammoo Venezuelaan addunyaa kanarratti boba'aa jigitaa qabaachuun biyya jalqaba irratti argamtudha. Boba'aa jigitaa barmeela biiliyoona 303 ol qabaachuunis sadarkaa jalqabaa irratti argamtii jedhama. Kaampaanoonni Ameerikaa hedduun isaanii boba'aa kana baasanii gabaa addunyaaf dhiyeessuu barbaadu. Gabaa Ameerikaa keessas dabalatee jechuudha. Nikoolas Maduroo kanan eeyyamne michummaan isaa gara Chaayinaa fi Raashiyaattidha. Ollaa Ameerikaa taa'ee jechuudha. Qeeqni isaa fi Tiraamp gidduu jirus kanumarraatiin dabalaa dhufe. Kaayyoo guddaan Tiraamp akkuma albuudota biyyoota adda addaa barbaadaa ture as keessaas boba'aadha malee dhimma dimokiraasii biyya Venezuelaa keessaa miti jedhu xiinxaltoonni siyaasaa. Tiraamp kana mirkaneessuufis namni Venezuelaa kana booda gaggeessu fedha Ameerikaa hojiirra kan oolchu ta'uu qabaa jedhaniiru. Yoo kanan taane garuu kan Nikoolas Maduroo caalutu isaan eeggataa jedhan. Ittaantuun Nikoolas Maduroo har'a sirna kakuu raawwachuun pirezidaantii biyyattii ni ta'u jedhamee eegama. Humni waraana biyyattis akka ishee deeggaru ibsee jira. Tiraampii fi Maarkoo Ruubiyoon fedhii keenya yookaan maal akka ishee irraatti barbaadnu itti himneerra. Yoo ta'uu dhabaate garuu balaatu ishee eeggataa jedhe Tiraamp. Daqiiqota muraasaan dura Nikoolas Maduroo mana murtiitti dhiyaatee jira. Himanni isarratti banamee jiru immoo daldalaa qoricha sammuu hadoochuu gara Ameerikaatti taasisa kan jedhudha. Dabalataan meeshaalee waraanaa Ameerikaa balleessuu danda'an hidhachuu keessatti shira xaxaa ture kan jedhu himata biraa irratti ka'udha. Nikoolas Maduroo fi haati warraasaa mana hidhaa MDC jedhamuun beekamu keessatti hidhamaniiru. Mana hidhaa kana keessatti namoota bebbeekamoo kan akka Jeffrey Epstein faatu hidhamaa ture. R. Kelly fi akkasumas dhiyeenyan kan immoo Shin Didiin fa'aa asuma keessatti hidhamanii turan. Kana booda Delcy Rodriguez ittaantuu Nikoolas Maduroo kan turte pirezidaantii Venezuelaa taati jedhameeti kan eegamu. Isheen akkaataa Ameerikaan barbaadduun qofa hojjechuu qabdi dirqamni jedhus irratti darbee jira. Maarkoo Ruubiyoo bilbilaan waliin dubbadheera. Fedhii Ameerikaa akka hojiirra oolchitus itti himeera. Isheenis fudhatteetti jechuun ibsaniiru. Daawwattoota keenya dubbii keenya irratti humni waraanaa Opereeshinii addaa Ameerikaan gaggeessite kana raawwate Deeltaa Foors jedhamuun beekama. Deeltaa Foors kun humna addaa fi leenjii addaa qabaachuun addunyaa kanarratti humna beekamudha. Kanaan dura Osaama Bin Laadeniin opereeshinii gaggeessee kan ajjeese. Iraaq keessatti Saadaam Huseen irratti opereeshinii gaggeessee to'annoo isaa jala kan oolche humnuma Deeltaa Foors jedhamuun beekamu kanadha. Dabalataan Soomaaliyaa keessattis bara 1990moota keessa opereeshinii guddaa gaggeessanii ture. Kufaatii mootummaa Ziyaad Baarree hordofee jechuudha. Haa ta'u malee achitti xiyyaaronni waraanaa Ameerikaa lama Black Hawk jedhaman rukutamanii bu'uun loltoonni Ameerikaa 18 ajjeefamanii ture. Yeroo sana Ameerikaan gaabbii guddaa keessa akka galte ibsama. Fiilmiin kanarratti hojjetame Black Hawk Down jedhamullee Netflixii fi Hollywood keessatti akkaan ilaalchifamaa ture. Fiilmiin kun kan inni seenessu waa'ee opereeshinii humnoota waraanaa Ameerikaa Rangers jedhamuun beekaman yeroo sana jechuudha. Kan amma Deeltaa Foors jedhamuun beekaman irratti kan xiyyeeffatu ture. Ameerikaanis osoo hin turiin humna ishee kana Soomaaliyaa keessaatii baaste. Baruma bulchiinsa Doonaald Tiraamp marsaa jalqabaatti humni Deeltaa Foors jedhamu kun Sooriyaa keessattis bobbaafamuun gaggeessa ISIS kan ta'e Abubakar al-Baagdaadii ajjeesee ture. Bara 1980moota keessa Iraan keessattis opereeshinii addaa tokko gaggeessaniiru. Kunis haleellaan imbaasii Ameerikaa irratti yeroo raawwatame hojjettoota imbaasichaa butamanii turan baraaruuf yaalanii ture. Garuu osoo milkaa'in hafan. Opereeshiniiwwan gurguddoo Ameerikaan gaggeessite keessatti humni kun adda durummaatiin waamama. Jalqaba kan hundaa'e immoo bara 1979 ture. Kunis namoota ukkaamsaman yookaan hidhattootaan butaman baraaruu akkasumas ergama siyaasaa fi istiraatiijii Ameerikaa hundumaa addunyaa irratti kabachiisuuf yaadamee kan hundeeffame ture. Humni kun ajajaa mataasaa jalatti kan socho'u ta'e garuu yeroo baay'ee uummata biratti hin beekaman iccitiidhaan opereeshiniiwwan gurguddoo Ameerikaa kana gaggeessu jechuudha. Egaa humna kanatu Nikoolas Maduroo haga kutaa ciisicha isaatti seenuun to'annoo isaa jala oolchee harka isaa kaateenaadhaan hidhee kunoo Guantanaamoon baasee achi Ameerikaa Niiwuyoork geessuun mana murtiitti dhiyeessuu danda'e jechuudha.